Obbolotaaf jaalatamtoota koo kan taatan adhaa waa'ee maqaa jabaa tokkoo fi guddaa tokko isinitti himuu barbaada. Maqaan kun maqaa abdii, maqaa oolchaa, maqaa fayyisaa akka ta'e argina jechuudha. Maqaan kun illee maqaa eenyuti yoo naan jettanii maqaa Iyesuus Kiristoos jedhu. Hojii ergamoota 4:12 irratti samii gaditti lafaa olitti akka itti fayyinuuf maqaan nuuf kenname maqaa Iyesuus Kiristoos qofa. Isaan ala maqaan biraa tokkollee hin jiru jedha. Kanaaf maqaan kun maqaa guddaaf maqaa jabaadha. Maqaa oolchaa ta'e, maqaa fayyisaa ta'e, maqaa abdii ta'e, maqaa dukkanaa gara jireenyaa nu ceesisu, maqaa du'aa gara jireenyaa nu ceesisu, maqaa abdii kutannaa irraa, abdii dhabiitii irraa gara abdii lalisaatti, gara abdii jiraachootti kan nu ceesisu maqaa guddaaf maqaa jabaa akka ta'e argina jechuudha. Maqaan Iyesuus Kiristoos maqaa hunduma caala. Maqaa guddaaf jabaa kana addunyaan guutuun akka dhaga'u ergaa tiyyatana. Like, copy link, share na godhaa biraan na gayaa eebbifama.